wanni nuti ilaallu Eh, lakkoofsota dijitii sadii qaban walirraa hir'isuudha. tamam. Lakkoofsota dijitii sadii qaban walirraa hir'ifna. Amma dura siimeetiin jira lakkoofsi tokko dijitii sadii yoo qabaate yookaan lakkoofsonni dijitii sadii qaban meeqarraa hanga meeqaa warra jiru? Andi jisi sadih. Meeqarraa hanga meeqaati? Ada bara. Dhibbarraa eegalee hanga Bara egale anga deba sagali fi sagaltami sagale. gareedha hanga 999 warri jiran lakkoofsota dijitii sadii jedhamuudhaan beekamu isaan kun. Ya. Saniif har'aan tana lakkoofsota dijitii sadii kana mee haala kamiin itti walirraa hir'isuu dandeenya waan jiru ilaalla. Lakkoofsota dijitii sadii walirraa hir'isuudhaan mata dureen keenya mee fakkeenyaaf 994 hir'isuu 672 yoo jaafne meeqa ta'a jechuudha. Osneetuma 999 ni barreessina. 672 asii barreeffanna. Achi booda maal godhu jechuudha. Mana takkaarraa mana kudhaniirra mana dhibbaarraa hir'ifna jechuudha. Eegalee silaa lakkoofsi tokko eegaa dijitii sadii qabaate dhibbaan yaamamame dhibbaan eegala 999. Saniifuu manni takkaa kanaa sagalii kanaa ammoo 2. Manni kudhanii lakkoofsa kanaa sagalii kanaa ammoo 7. Manni dhibbaa sagalii kanaa ammoo manni dhibbaa 6 jechuudha. Saniifuu walumaa gala maal godhu mana takkaarra mana kudhaniirra mana dhibbaarraa hir'ifna deebisaa keenya haala saniin argannaa jechuudha. Saniifuu sagalirraa 2 hir'ifna 7 dhufaa as kaayyanna. Sagalirraa 7 hir'ifna 2 dhufaa as kaayyanna. Akkasitti sagalirraa 6 hir'ifna 3 dhufaa asii barreessina. Saniifuu lakkoofsa 994 irraa 672 yeroo hir'ifte deebisaan ka'e meeqa sii dhufa jechuudha. 327 dhufa jechuudha. Haala kanaan itti fufna. Fakkeenya biraa ammaan tana fudhanne 866 hir'isuu 212 yoo fudhanne osnee amma maal goone jechuudha. Jalqaba osneeti 866 barreeffanna. Asitti ammallee 212 barreessina. Achi booda 6irraa 2 hir'ifna 4 dhufa ni kaayyanna. 6irraa 1 hir'ifna 5 dhufa ammallee ni barreessina. As deebineet 8irraa 2 hir'ifna 8irraa 2 hir'ifna 6 dhufa 6 asii barreeffanna jechuudha. Saniif 866 hir'isuu 212 oguu walirraa hir'ifne 654 nu dhufa jechuudha. Haala kanaan lakkoofsota hunda dalaguu ni dandeenya. Fakkeenya biraa ilaallee ammaan tana 752 hir'isuu 320 yoo qabaanne 750 barreeffanna. No
1752 ni barreeffanna. Achi booda 320 barreessina. San booda maal goona jechuudha. Lamarraa takka duwwaa hirrifnaa lama dhufa. 5 irraa lama hirrifnaa sadi dhufa. 7irraa 3 hirrifnaa 4 dhufa jechuudha. Saniifuu lakkoofsa 752 irraa Inni 322 lamaa kun akkamiin jettan? bakka jalqabaa kana maanta Eh, asitti lamarraa duwwaadhaan hir'ise. Aslaal eh, manni takkaa mana takkaa irraa hir'ifnaa miti. Manni takkaa kanaa Aywa. lama. Manni takkaa kanaa ammaasii duwwaadha miti. Yookaanuu zeero. Eh, Saniifuu yeroon Omaan dubbisa hir'isu jechuudha. eegaa lamarraa yoo duwwaa hir'ifne lamumaa ta'uuf homaarraan hir'isu. Tamam. Yeruma hundaa'u lakkoofsuma fedherraa yoo duwwaa hir'ifte lakkoofsuma san ta'a. Sagalirraa yoo duwwaa hir'ifte sagaluma ta'a. 6irraa yoo duwwaa hir'ifte 6 ta'a. 7irraa yoo duwwaa hir'ifte illee 7 ta'a jechuudha. Homaarraan hir'isu. Eh, Kana keessa liqqeeffachuu maalleen hin jiru jechuudhaani. Uumaan barbaachisu wanni akkasii. Sila wanni akkasii kan dhufu bar sila ka duwwaan kun lamarra guddaa ta'e beeyte. Aywa, tamam. Kuusan ammoo kun duwwaan tokkoffaa irra xiqqaadha. Lamarra xiqqaadha. San caalatti ammas isa hir'isuun lakkoofsa irratti uumaa dhiibbaan fidu. Duwwaarraa hir'isuun lakkoofsuma san taate. Ayya. Ayyaatti fufnaa fakkeenya hedduun si kana fakkeenya gosa kana fakkaatu. Haya 300 fi fakkeenyaaf 302 hir'isuu 200 fi takka fakkeenyaaf yoo goone. Amma dura lakkoofsa kana akkam godhanna ni barreeffannaa asitti. 300 fi 2 ni fuuna. Achi jalaan ammoo 200 fi takka jala barreessina. Lamarraa takka hirrifna. Takka dhufa. Duwwaarraa duwwaa hirrifna. Duwwaa dhufa. Sadiirraa lama hirrifna. Takka dhufa jechuudha. Saniifuu 300 fi lamarraa yoo 200 fi 2 hirrifte meeqa dhufa jechuudha? 100 fi takka dhufa jechuudha. Si galee? Eh, Okke waan siif dalagaatiin deema. Wanni siin galle yoo jiraatte na gaafatta. Akka waan an dalagaa deemu Tamam. yeroo an dalagaa deemu yoo siif hin galle na gaafatta. San caalaa ammoo dhumarra gilgaalaan si kannaa. Ayya. Okke. Itti fufnaa lakkoofsi biraa yoo ammaan tana 400 fi 6 hir'isuu 300 fi takka nuu kanname haa jennu fakkeenyaaf. Yeroo kanaa akkam goona? Musnituma 400 fi 6 hir'isuu 300 fi takka godhanna akkanatti. Achi boodoo 6irraa 4 hirrifnaa 5 ta'a. Duwwaarraa duwwaa ta'a. 4irraa 3 takka ta'a jechuudha. Saniifuu walumaa galatti 400 fi 6irraa 300 fi takka yoo hirrifte bu'aansaa 100 fi 5 ta'a jechuudha. Ifaami? Ayya. Kun amma ifaa fakkeenyota xiqqisho kanarraa adda ta'an laalaa deemna. 600 fi 34 hir'isuu 500 fi 44 fakkeenyaaf yoo kun nuu kenname jalqaba ni barreeffannaa. 500 fi 44 as barreeffannaa jechuudha. Hir'isuu godhanna. Amma asitti 4irraa 4 hir'ifna meeqa ta'a? 0 barreessine. Deebinee ammaan tana 3irraa 4 hin dandeenyu miti. Eh, Asitti jaabiraa fudhanneeti takkaas bira kaanna. Haya. Asitti garuu bakka silaa ja'a ture kana meeqa nuu ta'a jechuudha? 5 nuu ta'a. Haya. eh, Saniifuu 13irraa hin fuudhee 4 fuudha. 13irraa 4 9 hin ta'u.
As deebi'eetiin asitti shaniin naaf hin jenne reefu shanan kanarraa shan ogguuniin fuudhe duwwaadha. Duwwaan yoo karaa fuula duraa kanaan dhufte asitti hin barrooytu haa. Eh. Saniifuu lakkoofsi kun 90 ta'a jechuudha. Dhibba Ayyee. 634 irraa dhibba 544 yoo fuute deebisaan isaa meeqa dhufa jechuudha? 90 dhufa jechuudha. Okay. Itti fufnaa. Dhibba 824 irraa hir'isu meeqa hir'isaa turre? dhibba 637 hir'isuu turre jechuudha. Miti? Ayyee. Saniif amma maal goona? 824 ni fudhannaa. 634 ni fudhannaa. 37 ni fudhannaa. Hir'isuu as kaa'anna jechuudha. Amma 4 irraa 7 hin danda'amu miti? Ayyoo. Asirraa itti liqeeffanna. As 14 gooneeti 14 irraa 7 goona. 14 irraa 7 meeqaa ta'u? 7 nafu? Ayyee. Eh. Haaya. Asitti meeqaan nu hafe? Takkaan nu hafe. Takka sadiirraa takkarraa 3 hin dandeenyumi? 10 takkarraa 3 goona ammas. 10 Ayyoo. takkarraa 3. Karaa sadii saddeetti ta'anitti akka. Sireedha. 10 takkarraa 3 8. 8 asiin kaadha. As deebi'eetiin asitti illee liqeeffadheetiin jira miti 8 biraa. Mm. Torbaan naafe. Torbarraa hin deebi'ee 6 fuudha takkan ta'u. Ayyoo. Saniifuu lakkoofsa 824 irraa 634 yoo hirrifte 187 ta'a jechuudha. Ayyee. 640 irraa 390 takka hir'ise. Dheerisaa deemate. Tamam. Tokko zeerorra hir'isuu hin danda'u fi tokko fudhadhee. Kudhan ta'a kudhan irraa tokko gaan irratti sagal. Sagal sagalan afur sadiin irratti tokko asii fudhattee kudha sadii irraa sagal yoon kaasee afur kudha sadii irraa tokko sagalee kaasee kudhan afurii afurii shan shan shanirraa sadii gan kaasee lama. Ya barsiisa. Ayyetti hafuufnu meeqa si dhufe? Dhibba lamaa fi 49. Okay. 249 jette. Sagal. Ayyoo. Ayyee itti fufnee haa dalaynu. Jalqaba ni barreessinaa 640 jenneeti 390 takka irraa hirrifnaa. Ayyee duwwaarra takka hin danda'amu. Saniifuu asitti takka itti liqeeffannaa 10 goonaa 10 irraa takka 9 asi 3 nu hafe 3 irraa 9 hin dandeenyu saniifuu asirratti ergifanneeti 13 goonaa 13 irraa 9 4 asitti 5 nu hafe 5 irraa 3 2 jechuudha. Saniifuu 249 sirriidha fiddee
Itti fufee ammalleedha. 634 hir'isuu 496 itti fufe. Tama. Irraa afurtaa jaha hir'isnee 48. 14 irraa jaha hir'isnee 8. 8 lama 14 irraa 8. Sagal lama irraa hir'isuu hin dandeenyu. Lamaan akkasii tokko fudhannaa 12. Danda'a tokko 3. 3 3 as immoo 5tu jira. 5 irraa hir'isnee tokko. Tokko barsiisa. Itti fufee akkasii dhufe. 138. 638. Haala hallumee 634 hir'isuu 496 hir'isuu goona. 4 irraa 6 hin dandeenyumi. Saniifuu asirraatti fudhannaa 14 irraa 6 goona. 14 irraa 6 8. Asitti meeqaan nu hafa? Lamaan nu hafa. 12 irraa 9 8. 12 irraa 9. 12 irraa 9 meeqa? 3. 3 Asitti hoo? 5 nu hafa. 5 irraa 4 takka. Saniifuu 138 dhufaa jechuudha. 767 hir'isuu 299 itti fufee kana. Tamam. Sagal. Sagal torba irraa hin hir'isuu tokko ishee fudhannaa 17. 17 irraa 9 ta'ee 17 irraa 9 kaasee 8. 8 asitti 5tu hafa. 5 irraa 9 yoo kaasne ni ta'u. Asii tokko fudhannaa 16. 16 irraa 9 kaasne 7. 7 asitti immoo 6 tafa. 6 irraa 2 kaasne 4. 4 ayee barsiisa. Ayyee harkatee meeqa deebisaan? 478. 478 jette. Ni fudhannaa 767 hir'isuu 299 jenne. Asitti 7 irraa 9 hin dandeenyu. Itti fudhannee 17 irraa 9 goona. 17 irraa 9 meeqa ta'a? 8. 8
asitti shaniin nu hafe shanirraa sagal ammallee hin danda'amu 15 irraa 9 goona 15 irraa 9 meeqa 6 Ah, asitti tasaasa'ateera. takkitti asirraa kaafne san hin yaadneensa 16 gooteeti 16 irraa 9 jettee 7 gootee na fakkaate. Ani torban barreesse achitti. Eeshi. Kudha Haa. jechuudha asitti lanan dagadhe. Maal jette? Bakka jahaa kanaa hin Eegaa bakka jaareeffa takka irraa tasaasa'e kaafnee miti. jirraa miti shantu nu hafe. Amma 5 irraa 9 hin dandeenye jenneeti asirraa takka itti fuunee 15 irraa 9 jennaan. Jaata. Aywa. Achi booda asitti ammallee jahan nu hafe jahan sanirraa 2 fuuna meeqa dhufa jechuudha 4 dhufaa jechuudha. Aha. Saniifuu 468 dhufuu qaba jechuudha. Tamam. Toona 320 takka irrisuu 198 irrisumee kana. Dhibba sadii. Saddeet tokko naqasuu asii tokko fudhanna. Kudha tokko irraa saddeet. Egaa hir'isne sadii. Kudha tokko irraa saddeet egaa hir'ifne sadii irraa sadii. Asii immoo tokko tokkicha sanatti asii tokko fudhanne kudha tokko irraa 9. Kudha tokko irraa 9 lama. As immoo lamatu jira. Lamarraa tokko egaa hir'ise tokko. Ayyee barsiisa. Meeqa si ta'e? 123. 123. Mm. Ayyeen ilaallaa 321 qabna. Fuuneeti 198 irrifne. Aya asitti akka irraa 8 hin dandeenyu. Maal godhanna? 11 irraa 8 goona 11 irraa 8 sadii ta'ami. Mm. Asitti illee ammallee takkaan nu hafe takka irraa 9 waan hin dandeenyeef 11 irraa 9 fudhanna lamata. Achi booda asitti sadii biraa takka irraa fuunee jirra. Lamaan nu hafe
lamarraa takka hogguu hirribne ammallee takka ta'a. Saniifuu dhibbaa fi 23 ta'a jechuudha sirriidha. Okay. Itti fufnaa 640 takka irraa 199 irreeffamu. Sagal tokkoon irra soosii tokko fudhannaa kudha tokko irraa sagal egaa kaasnee lama sadii sagalan irra soosii tokko fudhannaa kudha afur irraa sagal gaafa lama kudha sadii irraa sagal gaafa hir'isne afur afurii shantafa shanirraa immoo tokko hir'isne afur barsiisa Meeqa sii dhufe? 442 442 ayya 640 takka hir'isuu 199 jenneeni. Ayya 10 takka irraa 9 2 asitti 3 hafaa 13 irraa 9 afurii. Okay, asitti 5 hafaa 5 irraa takka afurii 442 jechuudha sirriidha. Okay. Ayya si galee jira. Booruu lakkoofsota dijitii afurii lakkoofsota dijitii afur qaban haala kamiin akka itti walirraa hir'ifnu ilaalla.